بسلقا سين رادي عشيت بسلقا بمبربادي جويا harka foonee kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii seenaa walii kan tataan keessan akkam jirtu fayyaa keessanii hannagaa fuudha galata waaqa jiruuf jireenya akkam jajjabaattu haadha kanatti na agartanii beektamati biiroo keessan jira biiroo ko yene taamaanyi yene waddaaji achiin jira jirtu fayyaa keessan sin jiruuf jireenya keessan maal fakkaata har'a waan xiqqoo tokko waliin jennanis maani biiza ariifachiisa yeroo beeloftan mee biiza furraa argitan jechuudha. Kanaaf iyyuu nu wajjin turansaniin jedha turtii gaarii nu wajjin jechuudha. Dhageessanii tumtiire. Kuni bukuun keenya akkatti isheen lallaaftu ta'aa jirtanii nyaata ammayyaa hojjechuu beekna amma tokko. Daaboo bichaara xiyyeeffate seenaan akkanaan nan seene dhageessanitti. Okay. Akka kana eegga goone xumurree jechuudha. Walitti deebina immoo kana xumurree kaane. Ilaa agartanii akka kanatti soosii isaarraan jijjibadha. Soosii kana amma akka hojjetamu tokko timaatimii daakeetudha kan isaanii itti fayyadamani guys. Ani garuu miti dhugaa jibin mayonnaise kachabii kana maajiidhaan godhe zeyzeetuudhaan inni maxbashaa irratti tabbasa. Dhugaa xaamii ariifi tokko kennan siniin jedha tole. Tokko kan timaatimii daakee godhu jira. Garuu hundumtuu akka mana isaattiidhaan siniin jedha. Achi booddee shunkurtii kurratti firfirsa. Kun biizaa ariifachiisaadha. Gosa baay'ee jira dhugaa garuu kan lukkusan hojjedhe yeroo tokko kan amma waan ariifadhee hojjechuu barbaadeefidha. Ergan akkas godhee shunkurtii irra naqee achi timaatimii fi qaaraa qabbanaa isa gurguddaa jiramti isa hojjedhee xumuree. Guys kaameraamaaniin qabu kana harkisee manaan ukko. Achi immoo filfil baari jedhan beektumti. Bukan qaaraa isaan gumne jechuudha salphaadhaan. Erga akkas godhee xumuree waliin ga'ee booda achi immoo timaatimii gosa firfirsa irraa nyammi amma kaatanii hojjettu mutu qammastanii ammuma hirraftanii iyyuuti. Ilaalaa inni irra jiru moo maal dhabeecha jira naqaanaqii jedhamu afaan Oromoffaan hin beeku garuu sijjammar biyya keenya jiramu. Ijoolleen keenya isa jaalattee achi jibbi mozzarellaa koon akkasitti irra firfirsee nyaapatti godhaa. Kana booda dura jala isaatti foonii qabsiisna jechuudha. Achi booda immoo irra isaa keessa xiqqoo ishee diimeffannaa naqaanaqii kan sijjamma xabbaseera duraan nu ga'a. Akka kanaatti itti fayyadamaan siniin jedha. Mattenaal abbaan giddii hin bishaan jechuudha biizaan keenya. Akka kanaadha jechuudha murree achi booda gara nyaata isaatti deemina siniin jedha. Turtii gaarii irbaanis irbaata gaarii siniif haa ta'u dhuftanii na bukkeetti affeeramtanii garuu hawwii godha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajamu. Eessarraa beektu lapheerraa kan madde dhugaa irrattis kan hundaa'e. Jala isaasti walumaa ilaalla maal fakkaatu bishaateedhaaf bishaanni isaa. Oh my god. Kaameraan kan tolnaan naa goiste si jammar. Oh dhugaa qalaliin bareedu. Irbaan gaarii akkasumatti hin gommoo dhagaa kana isheen gojameena.
Hehee.